السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرى جرتو بوليوان كينيا نغاكي سني باغا نغاتاتني اغان نكما بيكمو دابتا ولين وليف جدو اجار نجرا دابني كن ونن اجار ميف اناف سيف اسيداف هندو مكينيا فيتشدا دابني ولين وليف كوني كانني تجاجلو نموتا مسين ستان قفا يتشدا كان بودي بالبلا بلونا بربادي بالبلا مباركنا بربادي ناكني كثير اكو كثير نلقى جچون دابتا ديما يچودا وبليوان كينيا دابتا كان دابسي فكن دابتو غودي في اكوما بيكمو ركون كينيا اكوما هدو من كينيا هدودا بكوتا دداتي وبليوان كينيا شمراني رجالاتي بيا ددا كيستي كفانينو جلا فاجرو رجالان سا والقبا قباچو كسمس والغرغارو دافي akkaataan wal gargaarsaa gabaabumatti yeroon isin ibsu fakkeenyaaf garee WhatsAppiitu ijaaramee jira yeroodhaa fi garee Telegiraamii illee akkasuma ijaarree jirra. Dhaabbata kanatti miseensa ta'uudhaaf birrii Itoophiyaa 1,000 qofa si barbaachisa yeroo jalqabaatii fi birrii Itoophiyaa 1,000 erga kafalatteen booda jejatti birrii Itoophiyaa 200 kafalatta haga jireenya keetii jechuudha. namoonni biyya adda addaa keessa jirtan immoo birrii 1,000 Itoophiyaa ergaa jatti 200 erguu waan hin dandeenyeef birrii Itoophiyaa jechuudha. Bakkatti birrii 3,400 amata jalqabaa yookaan waggaa jalqabaa birrii 3,400 yoo argattan kan waggaa tokko cufattaniittu waggaa dhufutti yoo rabbachiin dhugee immoo birrii 2,400 ta'a jechuudha. Birrii Itoophiyaa 1,000 kafaltee miseensa taatee birrii 200 Itoophiyaa jatti buufachuun wanni nama rakkisu hin jiru. Wanni nu yeroodhaaf gadi qabnee fi erga miseensa taaneen booda wal geenyee maal wayyatti dabalannu maal isa jedhu waliin marii goona rakkoon qabu. Maaliif barbaachise maallaqa kana buusuuni ka jedhu itti deebina jechuudha. Maallaqni kun kan inni barbaachisee fi akkuma beekamu waan kanan yaaduu eegalee waggaa tokko caalee jira. Yeroo tapha beellamaa taphachuudhaaf ka'u sana yaadattu yoo ta'e obboleettiin keenya tokko biyya Dubaay keessa waggaa 3 hojjettee mana xiqqoo ijaarrattee kan lafaa qabdu gastii feesbuukii warra tiktookii warra dhuftee haadha koona jalaa dhukkuba baay'ee rabbii jalaa gargaarsaa itti kaatee jechuun badde baatee gastii irraa badde tunu dubbataa jiru waa'ee gargaarsaa haadhasi biyyarraa itti cinqanii ammatti jedhamnaan mana amata 3 guutuu laffaatee ijaarratte gurgurteeti gatii bittee gaditti jarjarsuudhaan gurgurtee haadha sii gara hospitaalatti ergitee haati sii garuu afuu hin dandeenye obboleettiin keenyas bakkatti waa lama dhabde utuu dhaabbata wayii lafaa qabaanne silaa obboleettiin keenyas mana siin dhabdu haadhasiis nutu yaalchisa miti kan jedhu yaadeen waan kana namoota mariisaa ture. Yeroo mariisee jedhu wanni kun akka waan gaarii ta'e irratti walii gallee torbeen geenye gara namoota 400tu garee keessa seenee jira. Kanaafi birrii kana 1,000 jalqaba kafalattee yeroo seente birrii Itoophiyaa 200 jetti immoo yeroo kafalatte rabbi nagaa si haa godhu bakka jirtutti quba wal qabaannaa jechuudha. Waa hedduu fayyada gareen kun tokkoffaa birriin ati buufattu kuni suma mataa kee irra caalatti si mataa kee ka buufate kana fayyada. Ittaanee haadha kee abbaa kee obboleessa kee obboleettii kee yoo ilmoo qabaatte ilmoo kee yoo jaarsa qabaatte jaarsa kee fayyada jechuudha. Sigale yoo maatii kana keessa warra maqaawame keessa tokko dhukkufate dhukkuba hamaa humna keetii oli yoo ta'e bifa qorannuu qabna ganda feete ta'e ganda feete irraa nama qabna qorannee waan kana battalumatti erga mirkaneeffanneen booda gargaarsi birrii ati buufattu kanarraa kan namaayyuu itti dabalame jechuudha. Siif taasifamaa inni tokkoffaan. Lammaffaan immoo namoonni miseensa ta'anii garee keessa jiran hundi haga humna keenyaatiin murteessine birrii meeqa gargaaru 500 yoo jenne fakkeenyaaf nama 1,000 yoo ijaaranne nama 1,000 yoo guuttanne 2,000 10,000 akka inni guutu nan beeka abdiin qaba. Waan salphaa fudhadhee gadi dhufu waan bakka ga'u malee namni garee keessa jiru birrii 500 yoo buuse namni kun tokko 500 yoo gargaarsichi immoo humna kanaa olii barbaadate akkuma gareetti akkuma miseensa sanaatti gadi baanee TikTok irratti ta'us Facebook irratti ta'us uummata Oromoo nu warra garee qabudha ijaaramee jirudha rakkoo nutti dhufe immoo garee keenyaas miseensaas olii nu bira dhaabadhaa hojjenne Oromoon nu bira darbuun jiru jechuudha.
ijaaramuun waa hundaaf gaariidha. Faayidaan isaanii tokkoffaan kanaa jechuudha. Inni lammaffaan immoo obboleettii keenya Saawud Arabiyaa keessatti duute, obboleettii keenya Joordaanii keessatti rakkoo hamaa isii qaqqabe bakka adda addaatti obbolaa keenya shamarran keessattuu rakkoon adda addaa jara qunnamu. Haga jara lakkoofsa mubaarii kookaa lakkoofsa nama biraa barbaadaa naa kennaa jedhanii cinqamanutti rakkoon irra ga'uuf qoricha wanni kun. Quba wal qabna garee keessa jirra. Namni rakkoo atattamaa qabu garee sana irratti yoo himate nammoo battalumatti garee imbaasiitiin karaa adda addaatiin gargaaruu yaadaan gargaaruuf gargaarsisuutti hirmaannaa jechuudha. Quba wal qabaachuuf gaariidha. Tokkummaan waa hundaaf gaariidha. Kottaa tokkoomnu kottaa garee kanatti seenaa namni dhageessa wal dhageessisaa angara kooti nam tokko lakkoofsa qofa barbaadanii nufinaa namnan keessaan dubbisu jiru kana booddee nama miseensa ta'e malee miseensaan ala nama jiru yeroo isaati. Hubadhaa anatu amata 10 ol waa'ee gargaarsaa kanarra jiraate argaa jirtu waliin beennaa waan kijibaa miti waan ragaan sobaan barbaachisu miti waan isin beektanudha. Nama tokkotu nama 5 gargaara taa'e fixate dhaqaa dhaqee waan hojjetate fixate. Inni kaan immoo lutut jedhee luma taa'ee qulqulluu kana gaafuma rakkoon maatii isaa tokko isatti dhufte as ba'ee eenyummaan isaa barama kan takkaan beekamne jechuudha. Wanni akkanaa kun dhaabbateera. Eenyuun gargaaruu qaba. Dhaabbata waliin waliif dhuftee galta achi keessatti si beenna nama miseensa kanaan alaa ta'e rabbi si haa gargaaru jabaadhu. Dhagaa haa diddee kunoo viidiyoo kana nama kuma meeqa daawwata. Dhagaa haa diddan waan ta'eef achumatti bakka barbaadaniin sagalee